Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faanaa turu aan Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Gurmuun jaarmiyaalee Oromoo guutuu addunyaa 51 of jalatti hammate ibsa bitoota 30,2023 baaseen daba cubbuu dhugaa jallisuu burjaajii uumuu fi seenaa dabsanii akka dantaa isaanii qofa tiksuutti dhiyeessuudhaan yakka hamaa leellistoonni sirna Habashaa hayyoota Amaaraa ofiin jedhan saba Oromoo irratti raawwataa jiran ibsa tibbana baaseen cimsee balaaleffatee jira. Cuunfaa gabaasa ibsa kanaa irraa ba'e oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumura irratti ammoo gaaffii fi deebii waadaa miidiyaan haala yeroo irratti obbo Ibsaa Fayyisaa waliin taasise irraa kan fudhanne kutaa lammaffaa isaa gama keessaniin geenya. Jalqabarraa hanga dhumaatti akka nu faanaa turtan isin affeeraa amma gara oduutti isin ceesisna. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Gurmuun jaarmoota Oromoo addunyaa guutuu haleellaa hayyoonni Amaaraa saba Oromoo irratti raawwataa jiran balaaleffate. Gurmuun jaarmaa Oromoo guutuu addunyaa 51 of jalatti hammate ibsa bitootessa 30 bara 2023 baaseen daba cubbuu dhugaa jallisuu burjaajii uumuu fi seenaa dabsanii akka dantaa isaanii qofa tiksuutti dhiyeessuudhaan yakka leellistoonni sirna Habashaa hayyoota Amaaraa ofiin jedhan saba Oromoo irratti raawwataa jiran cimsee balaaleffatee jira. Ammayyuu birookiraasii caasaalee mootummoota Itoophiyaa persentii 74 caalaa olaantummaadhaan kan dhuunfatanii fi qabeenya uummatootaa sabootaa fi sablammoota biyyattii hedduu ka to'atan hayyoonni eliitonni Amaaraa seenaa aadaa afaanii fi amantii isaanii uummattoota biroo irratti fe'uu erga amaleeffatanii jaarraa tokko lakkoofsisanii jiru jedha gurmuun dhaabbilee lammummaa ogummaa abukaattummaa mirga namoomaaf hawaasa Oromoo addunyaa guutuu ibsa isaa kanaan. Leellistoonni sirna nafxanyaa hayyoota yookaan eliitota Amaaraa ofiin jedhan kora guddaa Amaaraa bitootessa 26-27 bara 2023tti magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingten DC'tti geggeeffatan irratti waliigaltee araaraa faalleessuudhaan duula sanyii duguuggaaf dhala namaa lafarraa qulqulleessuu Oromoo, Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi kan kana fakkaatan irratti taasisaa jiran itti fufuuf kutannoo qabaachuu labsuun isaanii kan yaadachiise gurmuun jaarmiyaalee Oromoo kun yaaliin eliitota Amaaraa namummaa dhabsiisuu, seexanoomsuu, tuffachuu, xiqqeessuu, maqaa balleessuu fi seenaa fi naannoo uummattoota biroo barbadeessuu, lolli duguuggaa sanyiif dhala namaa lafarraa qulqulleessuu Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka itti fufu qofa gumaachuu hubachiise. Waan ta'eef hawaasni addunyaa maraatummaa eliitota Amaaraa kana akka jala bu'ee hordofuu fi jechaa fi gocha isaaniitiif itti gaafatamummaaf akka dhiyeessu waamicha taasisee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanarratti gabaasaa qabnu oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Reebicha hamaa qaama PP'n irratti raawwateen ammas hoogganni gadaa Karrayyuu Biraan ajjeefamuun barame. Jiraattonni akka jedhanitti bakka bu'aa abbaa bokkuu Karrayyuu bara 2021 ajjeefamee kate Gobbuu Hawwiilee reebicha hamaa qaama PP'n humnoota nageenyaa jedhuun irratti raawwateen lubbuun dabree jira. Qaamni bilxiginnaan maqaa humna nageenyaa jechuun waamu kun abbaa bokkuu duraanii warra bara 2021 jumulaan ajjeefamanii keessatti kan argamu bakka Kabu'ee Gobbuu Hawwiilee irratti sanbata dabre reebicha hamaa raawwataniin damdamachuu dadhabuun lubbuun isaa dabruu jiraattonni himan. Jiraataan nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko humnoonni nageenyaa mootummaa Gobbuu Hawwiilee fi namoota biroo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda Xuuxxuutti bakka Kaarraa jedhamu amma dura abbootiin gadaa Karrayyuu itti ajjeefamaniitti reebicha hamaa irratti raawwatan jedhe. Akka jiraataan kun jedhutti sababa reebicha kanaa Gobbuu Hawwiilee wiixata dabre yooduu ilmi hoogganaa olaanaa gadaa Michillee kan ajjecha abbootii gadaa Michillee bara 2021 irraa lubbuun hafee Tobran lama dura hidhattoonni Amaaraa ajjeesan kanneen reebicha kanaan miidhaman keessaa tokko yoo ta'u wayitaa ammaa du'aaf jireenya gidduu jiras jedhe. Oduu xumuraatiin geggeessitoonni amantaa waaqeffannaa hidhaman. Akka odeessi maddeen sagalee bilisummaa Oromoo qaqqabe ifa taasisutti giddugala Oromiyaa Onaadaa Bargaa Mogorii gaafa bitooteessa 30 bara 2023 waraana mootummaa yookaan riippiitiin sa'aatii 11f walakkaatti galma amantii waaqeffannaa Malkaa Birraateetti geggeessitoonnii fi barsiisonni amantii waaqeffannaa 8 sababa hin beekamneen mana hidhaa naannoo Warshaa Do'angootee jirutti geeffamuun hidhamaniiru. Kanneen sababa tokkoon maleetti hidhamuun hiraarfamaa jiran Faayisaa Lammaa, Daamxoo Biqilee, Gadaa Baayii, Eebbaa Biraanuu, Hundeessaa Kababaa, Ayyaanaa Asaffaa, Caalaa Ilee fi Gaaddisaa Lammaa kanneen jedhamanidha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee keenyaaf faana bu'aa. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya kan oduudhaan eegale itti fufee jira. Gurmuun jaarmiyoota Oromoo addunyaa guutuu haleellaa hamaa hayyoonni Amaaraa saba Oromoo irratti raawwataa jiran balaaleffatuun ibsa baase irraa gabaasni cuunfinee qopheessine akka itti aanutti gama keessan ga'a. Gurmuun jaarmiyoota Oromoo addunyaa guutuu haleellaa hamaa hayyoonni Amaaraa saba Oromoo irratti raawwataa jiran balaaleffate. Gurmuun jaarmiyaalee Oromoo guutuu addunyaa 51 of jalatti hammate ibsa bitootessa 30 2023 baaseen dhaaba cubbuu, dhugaa jal'isuu, burjaajii uumuu fi seenaa dabsanii akka dantaa isaanii qofa tiksutti dhiyeessuudhaan yakka hamaa leellistoonni sirna Habashaa hayyoota Amaaraa ofiin jedhan saba Oromoo irratti raawwataa jiran cimsee balaaleffatee jira. Ammayyuu birookiraasii caasaalee mootummaa Itoophiyaa dhibbantaan 74 caala olaantummaadhaan kan dhuunfatanii fi qabeenya uummattootaa sabootaa fi sablammoota biyyattii hedduu kan to'atan hayyoonni yookiin illeetonni Amaaraa seenaa, aadaa, afaanii fi amantii isaanii uummattoota biroo irratti fe'uu erga amaleeffatanii jaarraa tokko ol lakkoofsisanii jiru jedha gurmuun dhaabbilee lammummaa, ogummaa, abukaatummaa, mirga namoomaa fi hawaasa Oromoo addunyaa guutuu ibsa isaa kanaan. Amaaronni leellistoota sirna nafxanyaa yeroo hunda gatii uummattoonni Itoophiyaa keessaa baasaniin
habashummaadhaan dahatanii dantaa olaantummaa isaanii akka tarkaanfachiisan kan eere ibsichi. Wayita muummichi ministeeraa Abiy Ahmad Itoophiyaa gara bara sirna mootota Amaaraa duriitti deebisuuf waadaa gale, habashootni gammachuudhaan machaanii nabiyyii yookiin Muusee keenya jaarraa 21ffaa jedhanii faarsan. Deeggarsa isaaniitiinis garee finxaaleeyyii faannoo jedhamu ijaaranii Tigraay, Oromiyaa, Sidaamaa, Beenishaangul Gumuzii fi kan kana fakkaatan irratti lola duguuggaa dhala namaa fi sanyii balleessuu labsan. Adda waraanaattis isa waliin duuluudhaan uummattoota kanneen lafa irraa balleessuudhaan lafoota akka Walqaayit, Raayyaa, Wallagga, Walloo, Shawaa, Karrayyuu, Darraa, Matakkalii fi kan kana fakkaatan fudhachuu kaayyeeffatanii isa faana hiriiranii turan jechuudhaan dantaa nafxanyummaa tiksuu hojjechuu Abiyyitti gammadanii jala shurshuraa turuu isaanii addeessa ibsi kun. Amma garuu jedha ibsi jaarmiyoota Oromoo 51 baasan kun, amma garuu wayita Abiy Ahmad waadaa galee raawwachuu dadhabee erga TPLF waliin waliigaltee nagaa mallateessee booda hayyoonni yookiin iliittonni Amaaraa Abiyyii fi mootummaa isaa onegaawii ta'e yookiin akka jecha isaaniitti abaa'ome jedhanii himachuudhaan isatti garagalaniiruu jechuun ifa godha. Leellistoonni sirna nafxanyaa hayyoota yookiin illeetota Amaaraa ofiin jedhan kora guddaa Amaaraa bitootessa 26-27 2023 magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingtan DC'tti geggeeffatan irratti waliigaltee araaraa faallessuudhaan dura sanyii daguuggaa fi dhala namaa lafa irra qulqulleessuu Oromoo, Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi kan kana fakkaatan irratti taasisaa jiran itti fufuuf kutannoo qabaachuu labsuun isaanii ni yaadatama. Mirga gurmaa'uu manni Amaaraa qabu kan kabajnu ta'us kabaja dhabuu of tuulummaa fi haleellaa hamaa hayyootni yookiin illeetonni Amaaraa uummata Oromoo fi kanneen biroo irratti raawwataa jiran cimsinee balaaleffan gonkumaa fudhatama akka hin qabne gadi jabeessinee hubachiisna jedha ibsi jaarmiyoota Oromoo 51 tibbana bahe kun. Itti fufuunis labsii kora Amaaraa dabaa cubbuu dhugaa jal'isuu burjaajii uumuu fi seenaa dabsanii akka dantaa isaanii qofa tiksutti dhiyeessuudhaan kan guutameedhaa erga jedhee booda kanaafis sababootaa fi ragaalee qabu qabxiilee hedduu jalatti tarrisaan kaa'ee jira. Muummeen ministeera Abiy Ahmad adda bilisummaa Oromoo TPLF fi jaarmiyoota bilisummaaf qabsaawwan biroo irratti akka duuluuf hayyoonni yookiin illeetonni Amaaraa deeggarsa guutuu laatuufiin hanga ammaatti waajjiraaleen abaaboo hundi mootummaa hayyoota yookiin illeetota Amaaraa akkasumas barreessitootaa fi hooggantummaa viizhin Itiyoophiyaatiin deeggaramee biltsiginnaadhaan cufamanii jiraachuu fedhii fi dantaa leellistoota Habashaa yookiin Amaaraa guutuuf jecha hoogganootni abaaboo hundi jechuun ni danda'ama mootummaa Abiy Ahmadiin hidhamanii manneen hidhaa keessatti laamsha'aa jiraachuu. Kanarraas miseensonniif deeggartoonni abaaboo kan hafan waraana bilisummaa Oromootti makamuun sirna gara jabeessa kana irratti qabsoo hidhannoo geggeessuuf dirqamuu hubachiisa. Ibsi kun qabxiilee biroos tuquudhaan sobuu dhugaa jal'isuu fi burjaajii uumuudhaan olola Abiyyii fi adda bilisummaa Oromoo wal qabsiisuuf hayyoonni yookiin illeetonni Amaaraa tibbana itti jiran saaxilee jira. Abiy Ahmad akka kaleessa waadaa gale sanatti sirna nugusummaa fi olaantummaa Amaaraa Itoophiyaa keessatti dhugoomsuu waan dadhabeef rakkoo jiru karaa nagaadhaan mariidhaan furuuf taa'uuf kan dirqame yoo ta'u, habashoonni waadaa saboota biyyattii irratti duguuggaa sanyii raawwate dantaa Amaarotaa tiksuuf gale hojiitti hiikuu dadhabuu isaa irraa aarii fi gaabbiin liqinfamanii abaaboo fi uummata Oromoo irratti duula geggeessuuf Oromummaa Abiy Ahmad akka meeshaatti itti fayyadamaa jiru jechuudhaan gochaa isaanii kanas balaaleffatan. Gurmuun jaarmiyoota Oromoo addunyaa guutuu 51 ta'anii kun ibsa isaa kanaan dhimmi irratti fuulleffate inni biraan ammoo
of tuulummaa fi hiika seenaa akka dantaa isaanii qofa tiksutti tajaajilamuu Amaarotaati. Habashoonni kora guddaa Amaarotaa tibbana geggeeffatan irratti hayyoonni yookiin illeetonni Amaaraa mootummaa Impaayera Itoophiyaa isaan uumuu fi bulchiinsa isaanii uummattoota gadi hafan irratti fe'uu walitti makanii haasawaniiru. Dubbiin jabduun Habashoonni tibbana kora isaanii irratti kaasan isa silaa qotiyyoon iyyuu malee qacceen iyyitii jedhan sana. Sabni Oromoo naannawaa kanatti akka haaraa dhufetti lafa Amaaraa weeraree fi uummata Amaaraa cunqurseetti seenessuudhaan qubattummaa weeraraa fi cunqursaa olaantummaa Amaaraa mirkaneessuuf Oromoo fi saboota biroo Impaayeratti keessa jiran irratti raawwatamaa ba'ee haguuguuf yaalan. Falmiin kunis seenaa uummattoota Itoophiyaa keessa jiran hunda haquuf yaalii godhame irraa kan madde of tuulummaa hayyoota yookiin illeetota Amaaraa daangaa darbeedha jedha gurmuun jaarmiyoota Oromoo kun. Kanuma waliin tuultonni Amaaraa kunneen duula duguggaa sanyii fi lafa irraa dhabamsiisuu uummata Oromoo irratti geggeessaa jiranitti quufuu dhabanii haamilee isaa cabsuuf jecha saba Oromoo maqaa arrabsootiin waamuu filatan kan jedhe gurmuun kun gaanfa Afrikaa keessatti sabni maqaa leellistonni sirna Habashaa jibba Oromummaa qaban itti waaman kanaan of waamu tokkollee hin jiru. Maqichi sammuudhuma Amaarotaa wallaaltotaa fi of tuultota keessa qofa jira jedhee jira. Seenaa uummata biroo ta'e jedhanii itti yaadanii jal'isuu fi sobaan dhiyeessuun of tuultota Amaaraa kun gonkumaa fedhii uummata Amaaraa hin tajaajilu. Akkasumas seera bu'uura addunyaa guutuu kan haqaa, nagaa, nageenya, tasgabbii fi guddina saba tokkoo wajjin kan wal simuu miti. Hayyoonni yookiin illeetonni Amaaraa lafa Oromoo, Tigraay, Benishaangul Gumuzii fi kan kana fakkaatan kan akka Walqaayit, Raayyaa, Matakkal, Wallagga, Shawaa, Darraa, Finfinnee fi kan kana fakkaatan humnaan fudhachuuf dhaaddataa jiru. Lafti kun garuu yoomiyyuu taanaan kanuma abbootii qabeenyaa isaanii warra lafaa ta'anii isa jalqabaati. Kan Amaaraa ta'uu hin danda'u. Waan ta'eef jedha gurmuun jaarmiyoota Oromoo addunyaa guutuu ibsa isaa kanaan. Qabiyyee lafa kanaa seeraan ala abbootii lafichaa jalqabaa irraa dhuunfachuuf yaaliin hokkaraa kamuu hayyoota yookiin illeetota Amaaraa maqaa uummata Amaaraa hiyyeessaan daldalan kun deemsi isaanii kun fedhii uummata Amaaraa waliigalaa ta'uu baatus ummaticha gatii guddaa kaffalchiisa jechuun akeekkachiisa. Manni Itoophiyaa hundi akeeka maraatummaa hayyoota yookiin illeetota Amaaraa kan ofittummaa fi babal'ifatummaa irraa madde kana karaa qajeeltowwan dimokiraasii, mirga hiree murteeffannaa fi of bulchiinsa guutummaa addunyaatti fudhatama qabaniin dura dhaabbatanii dhimmoota falmisiisoof akka furmaata argamsiisuuf hojjetan waamicha taasiseera. Yaaliin illeetota Amaaraa namummaa dhabamsiisuu, sheexaanomsuu, tuffachuu, xiqqeessuu, maqaa balleessuu fi seenaa fi naannoo uummattoota biroo barbadeessuu, lolli duguggaa sanyii fi dhala namaa lafarraa qulqulleessuu Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka itti fufuuf qofa akka gumaachuu kan hubachiise ibsi kun waan ta'eef hawaasni addunyaa maraatummaa illeetota Amaaraa kana akka jala bu'ee hordofuu fi jechaa fi gocha isaaniitiif itti gaafatamummaaf akka dhiyeessuu waamicha taasise. Waggoota afran darban mootummaan PP Abiy Ahmadiin durfamu ilaalcha dantaa hayyoota yookiin illeetota Amaaraa tiksaa turuu kan yaadachiise gurmuun waldaa Oromoo addunyaa guutuu kun hayyoonni yookiin illeetonni Amaaraa Finfinnee wiirtuu jeequmsaa taasisuudhaan hokkaraa fi karaa danda'ameef maraan masaraa Minilik dhuunfachuuf duulaa jiraachuu eere. Waan ta'eef uummanni Oromoo hayyoota yookiin illeetota Amaaraa hokkara uumanii Finfinnee irratti ibidda qabsiisuun gaaga'amaa fi jeequmsa uumuuf dhaaddatan irraa ofii fi magaalota isaa Finfinneef kanneen biroo akka tiksu waamicha taasise. Kanuma waliin Abiy Ahmadii fi mootummaan isaa wallaaltotaa fi of tuultota kanneen irraa guutummaatti adda bahuun
eenyummaa namummaa Oromoo xiqqeessuu fi eenyummaa saba Oromoo irratti haleellaa bananiif akka itti gaafataman yaadachiisuu barbaanna. Gurmuun dhaabbilee lammummaa, ogummaa, abukaatummaa, mirga namoomaa fi hawaasa Oromoo addunyaa guutuu 51 of jalatti hammate kun maa irrattis amala of tuulummaa akka saboota biroo irratti olaantummaa qabanitti of ilaaluu akkasumas ofii uumtuu fi eegduu mootummaa Itoophiyaa godhanii of muuduu hayyoota yookiin illeetota Amaaraa guutummaatti kan hin fudhannee fi morminu ta'uu hubachiisuu barbaanna jechuudhaan ibsa isaa guduunfeera. Lubotna basha abban bahire atema gorki kasate biran sababa resu sikabron fachu sena kedoksu sababa resu sikabron fachu sena kedoksu yalman kushiti betona basha sena kedoksu takuman kai dina kedai Mirkaba kante, ufarkangai. Tira kadai, mirkaba kante, ufarkangai. Bilisu mamaleng amalu manawa, walabu mamaleng amalu mayada. Birmadu mamaleng amalu mamfeda Bilisu mamaleng amalu manega Malwaya 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 Look up the Gadan Kenya, Masajin, Kenya, Eduna, the Dini Kenya, Imbatun, left Kenya, Ilaftu, Dali Kenya, Nidefan, Ango Kenya, Nidirira, Chasan Kenya, Nubulj, Komon Kenya, Bilisuman, Galma Kenya, Kanuma, Hawin Kenya, Kanuma, Hawin Kenya, Kanuma, Hawin Kenya. Saba Oromo, amantin kodu, butadan dirun, galatin zekun. Dapat juga bah, Oromon mormun, dinarrat turun. Dapat juga bah, Oromon mormun, dinarrat turun. Asmorom lagasa, aplati Louis, obo habilan, agabar resu, madaran teja. Balek katae limir kanesu madisa bicha wala butau limir kanesu Salman kushik betonda basha sena kedapsu pakuman kai dina kai mirkawar kamte ufarkangai dina kai mirkawar kamte ufarkangai Bilisu mamaleng amalu manawa, walabu mamaleng amalu mayada. Birmadu mamaleng amalu mamfeda. Bilisu mamaleng amalu manega. Malu
Galuu qabdi gadaan keenya marsaa jirti qe'ee keenya hedduu naate diinni keenya hin baattuun lafti keenya hin laaftuuf dhalli keenya ni deeffan aangoo keenya ni diriira caasaan keenya nu bulcha qomoon keenya bilisummaan galma keenya kanuma hawwiin keenya kanuma hawwiin keenya kanuma hawwiin keenya. Obbo Habilan Agabarre Madam Ticha Balekatae Nimirkanesi Madisa Bicha Wala Butau Nimirkanesi Ummat Noromo Madisa Bale Dinada Gai Agasa Dabre Sifin Bitamu Abdi Kutadu Mi Afi Adu Sifin Bitamu Abdi Kutadu Mi Afi Adu Yalma Ushiti Beko Nabasha Sena Kedamsu Baku Makai Dina Kerei Mirka Barkante Ufarkangai Dina Kerei Mirka Barkante Ufarkangai Hordoftoota keenya qophii keenya xumuraa irra geenya jirra. Innis gaaffii fi deebii waadaan miidiyaan haala yeroo irratti obbo Ibsaa Fayyisaa waliin taasise yuutuubii miidichaa irraa arganne kutaa lammaffaataa kunooti. Aye galatuma obbo Ibsaa yaada bal'aadha kan isin kaaftanii yaada hubannaa namaa laachuu danda'udha dhimma ololaa irratti kan isin kaaftanii haa ta'uti adeemsaanii kuni ololarra darbee gochatti illee kan hiikamu fakkaata maaliif waan isaan amma hojjetaa jiranii waan isaan amma babarreessaa jiranii waan isaan amma karaa miidiyaa haasaan kana gaafa walitti qabnee walitti finnee gaafa laallu gochatti seenanii akkamitti akka mootummaa giddu galaa to'achuu akka danda'a irratti hojjetaa akka isaan jiran tokko argina jechuudha. Fakkeenyaaf har'a oolmaa paarlaamaa irratti hoogganni abin tokko Kiristaan Taaddala namni jedhamu Abiy Ahmedidhaan biyya kana bulchuu hin dandeenye biyyoota garaagaraa keessatti immoo namoonni biyya bulchuu gaafa dadhaban fedhaan aangoo gadhiisuu Itoophiyaa keessattis akkasuma namichi Mallas erga du'ee dhufee booda innis akkasuma aangoo gadhiiseera gaafa biyya bulchuu dadhabu jedhee isallee fakkeenyaaf fudhateetu waan yakkoota raawwatameef itti gaafatama illee fudhataa itti gaafatama isaa aangoo nuuf gadhiisuu dandeessa waan jiru tokko kaasee ture jechuudha. Kana kan hin jedheef sababan qaba. Isaan Abiyyiinis bifa ijatti hin ilaalan tokkotu jira. Mootummaa abaa'otu aangoorra jiran yaadu. Kana kan isaan dubbatanii barreeffama artikilii Lidatu Ayyaalew waliin gadda barreesse tokko keessattis Onegaawii mangistii jedheetu tuqaa jechuudha. Hundi isaanii kan irratti walii galaniiru. Kan aangoorra jiru abaa'oodha yookiin immoo ilaalcha abaa'oo kan qabudha jedhanii yaadu jechuudha. Sababa kanaafi Oromoon immoo aangoorra taa'uu hin qabu biyya kana bulchuu hin qabu jedhaniitu biyyoota warra dhiibbaa uumuu danda'anii warra lixaa kana biratti loobii garaagaraa godhu. Oromiyaa keessattis immoo namoota Amaaraa ajjeesuu keessatti iskwaadii ijaaranii kaabarraati Oromiyaa keessa galchanii sabuma isaanii ajjeesanii Oromootu kana godhe jedhanii uummata addunyaa biratti agarsiisuudhaa fi darbee siyaasa Oromoo bifa kanaan saama aangoorra jiru Oromoodhaanii waan yaadaniif bara bulchiinsa Oromoon bulchaa jiru kana keessatti uummanni walii isaa wal ajjeesuuf deema siviil waariitu ka'uuf mala yaada jedhu kana warra dhihaa biratti biyyoota dhihaa biratti agarsiisuu barbaadu waan ta'eef sana gochaa turaniiru. Kan duras Wallaggattis Shawaattis Shaashamannettis karaa amantii
amantii waldaa kiristaanaa kana gubanii kunoo musliima naannoo sana jirutu gubee kan jedhu bifa kanaan hojjetu. Wallaggas bakka garagaraatti immoo namoota musliima wallootu ajjeefame kunoo jedhaniitu immoo bifa amantii fakkeessu bifa eenyummaa irratti hundaa'e fakkeessanii ofuma isaanii waan sana akka isaan gochaa turan namni tokko miidiyaa irratti bahee gaafa saaxiluun argee san dhaggeeffadhe jechuudha. Maaliif sana godhu gaafa jedhamu sabboonummaa Amaaraa kanaa kooziitti tolchuu barbaadu. Sabboonummaa Amaaraa amma ijaaramee as dhufaa jiru kana gara aangootti deemaa jiru kana koozii yookiin immoo sababa ittiin qabsaa'u tokko itti agarsiisuudhaaf waan jedhullee qabu. Lammatammoo addunyaa biratti fudhatama argachuudhaaf miidhamne irra waan jedhu sanallee agarsiisuu barbaadu. Kana kan gochaa jiru yakkoota kana kan raawwachaa jiru isaan ta'uu isaanii agarsiisaa jechuudha. Sarkaa Abiy Ahmed namni biyya bulchaa jiru si'a lama gadi ba'ee fonqolchi mootummaan irratti yaalamuuf deemu waan jedhullee yaaddoo akkasii akka inni qabullee yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Akkasumas gara Finfinnee kana namoota baay'ee faannoo kana leenjisanii yeroo isaan Sududaan gashan gara Finfinnee kanatti argina. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana yeroo itti dhaabsisee wanni jedhu qaba. Bal'ina miidiyaa waan qabaniif miidiyaa kana Oromoo caalaa saboota Itoophiyaa sana keessa jirtu hunda waan caalaniif miidiyaa irratti immoo gadi ba'anii sabni tokko biyya Itoophiyaa keessa naannee mirga lammiin tokko Itoophiyaa keessa naannee jiraachuu qabu tokko dhabaa jira. Uummanni Amaaraa kaabarraa dhufee Finfinneetti galuu hin dandeenye seenuu miidiyaatti yeroo isaan dubbatan argina jechuudha. Har'as paarlaamaatti kanatu uumame akkamitti mirga socho'anii jiraachuu lammii tokko akkamitti sarbamu waan jedhullee kan Abiyyiif dhiyeessaa turan kanadha jechuudha. Mootummaan immoo gama isaatiin faannootu ijaarameetu seenaa jira Finfinneetti warra fonqolcha goona jedhan kan jedhu tokko gaaf dubbachuu yaala garuu bal'ina miidiyaa isaan qabaniin caalamuudhaan isaan immoo kana mirga lammii tokko naanna'ee biyya barbaade keessa Itoophiyaa keessa jiraachuu akka sarbamaa jirutti yeroo isaan dhiyeessan argina jechuudha. Mee kana hunda kanan kaasee sababan qabaafan kana kaasaa jira. Barreeffama Lidatu Ayyaanee tokko anis kan dheengadda irratti hojjedheen ture. Barreeffama isaa dubbiseera. Ergasii sagantaa lama immoo miidiyaa garaagaraa irratti san dubbates argeera. Sabboontota Oromoo abaaraa irra deebi'ee sabboontota Oromoo abaaraa. Mootummaan amma jiru kunis yaada Oromoo yaada walabummaa yookiin immoo yaada mooraa sabboontotaa kana kan tarkaanfachiisu akka ta'e dubbata jechuudha. Kana keessatti waan gammachuu ayyaanaa dubbate Koloneel Gammachuu ayyaanaa dubbate tokko irra deebi'ee tuttuqaa waa'ee biyya ijaaruu yookiin immoo Oromiyaa bilisa taatee ijaaruu tokko kan jedhudha. Namni kuni nuti jalqabuma Itoophiyaan turre impaayera kana jalatti cabneetu seenne malee kan jedhu yaada akkasii qaba Koloneel Gammachuu ayyaanaa jedha. Yaada mana keessatti haasaantu gadi ba'e waan jiru tokko ni dubbata. Yaadni kun dhuguma mana keessatti gungumama immoo adda bilisummaa Oromoo akka sagantaatti iyyuu hiree murteeffannaa uummata Oromoo waan jedhu kana yoo Oromoon hiree isaa murteeffatee biyya walabaan ijaaradha jedhe seenaa keessatti iyyuu Oromiyaa walaba taatee turteetti waan ta'eef sanatu deemuu danda'a kan jedhu adda bilisummaa Oromoo ifatti kaa'eera isa kana ga'a. Hiree murteeffannaa jechuun uummanni tokko yoo lakki biyya ta'uu barbaada jedhe mirga sana qabaa jechuudha. Amma isaan garuu kan inni haasaa jiru akka waan Oromoon dhoksaadhaan sana gochuuf deemaa jiru tokko waan Koloneel Gammachuu ayyaanaa haasee tokko irra deebi'ee miidiyaa irratti tokko barreeffama isaarras kaa'eera waan ta'eef sana jedhee mee obbo Ibsaa namoota kana faana sirna dimookiraasii ijaaranii wajjin jiraachuu hin danda'ama. Maaliif muuxannoo kana dura keessa darbame tokko argines waan amma Tigraay irratti gaggeeffame tokkos yoo argines jibbisaan namoota aangoorra dhufani tokko sabummaa isaanii duuba jiru tokko irratti xiyyeeffatanii jibbisaan qaban salphaa miti. Waan Tigraay irratti fudhatan sana argineera. Olola qindeessuu keessatti ofii dhaqanii duulanii ajjeesuu keessatti darbanii daangaa biyyattiillee cabsanii bifa daangaa biyya biraa ollaa hojiillee ta'anii uummata tokkotti duuluu sarkaa sanarra warra ga'uu danda'edha. Amma immoo Oromootti galagalanii bifa garagaraatti yeroo isaa oola oofan argaa jirra. Kana wajjin wal qabatee egeree impaayera sanaatti hin dhufna garuu egereen Oromiyaa waa'ee biyya walabaa ijaaruu kun yeroo baay'ee hin sodaatama.
biyyoota dhiyaa biratti lakkii nuti hin fottoqne yoo inni kana ta'uu danda'a waan jedhu waan garagaraatu ka'a waan isaan garuu dursanii dubbachaa jiru. Amma gidduu kana waa'ee walabummaa Oromootu karaa mooraa Habashaa keessatti dubbatamaa jira. Oromoon biyya ta'uuf deemaa jira. Isa kana gochuuf immoo Finfinnee qabateetu fudhatee deema. Waan jedhu amma xiinxala Lidatuutti baay'ee gadi hin seenu malee waa'ee Finfinnee kaaseetu dhimma walabummaa Oromiyaa irratti irra deebi'ee haasaa jira. Oromoon Finfinnee dhuunfachaa jira jedha. Finfinnee kan hin dhuunfatu garuu walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf Finfinnee qabachaa jiru jedha. Ofii immoo 1992 gaafa EDPA ijaaru jedha. 1992 EDPA isa dura ijaare EDPA garuu 1992 filannoo biyyoolessaa irratti gaafa hirmaadhu jedha. Dhaadannoo ani qabadhee bahee Finfinnee bilisa baasna kan jedhudha. Warra yeroo sana biyya bulchaa jiran jalaa bilisa baasatee uummata Oromoo jalaatti bilisa baasatee hin beeku. Finfinnee bilisa baasna kan jedhu dhaadannoo qabadheen dhufe. Baaldaraastuu jalqabe sun ta'in anatu 1992 akka lakkoofsa Habashaatti jalqabe waa'ee Finfinnee kana kan jedhu aartikilii isaarras kaa'eera. Sababa Finfinnee qabachuu immoo barbaachisummaa isaa jedheetu waan sadii lafa kaa'a. Sababni isaa immoo kan Finfinnee qabatee siyaasa akka barbaade hojjechuu danda'a. Siyaasa hojjechuu irra darbee mootummaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Lammata immoo jedha. Warra dhiphoodha. Warra dhiphoo yookiin immoo warra sabboontota ta'an gara Finfinnee akka isaan hin seenne dhiibuudhaaf barbaachisaadha. Dhiibuudhaaf inni kun gaa Oromoon dhiibamaa tureera Finfinnee keessaati. Amma dhiyoo kanaatti iyyuu yeroo adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa Eertiraarraa dhufee Finfinnee seenuuf jedhu warra dursee waan sana seremoonii sana qopheessaa ture ijoollee baay'ee ajjeesaa ture koree sanaa jechuudha. Hidhuu keessatti illee waan baay'ee godhaniiru. Har'allee Oromoon Finfinnee keessa akka inni socho'e dhiibuu keessatti gahee olaanaa kan qabu mootummaa caalaa warra Habashaa mandheeffatee jirudha jechuudha. Miidiyaan isaanii baay'inaanis mandheeffatee waan jiru Finfinnee keessadha. Lidatuun isa kana sirriitti kaa'aa jechuudha. Isaan kana dhiibuudhaaf illee Finfinnee to'achuun keenya barbaachisaadha. Gaafa Oromoon immoo Finfinnee to'achuuf deema yookiin immoo Oromoon Finfinnee keessa baay'ee seeru gaafa kaasu immoo walabummaafidha waan jedhu immoo irra deebi'ee kaasaa jechuudha. Finfinnee Oromoon Finfinneetti seenu akka yakkaatti ilaala, ofii immoo akka istiraateejiitti ilaala. Finfinnee seenuu, Finfinnee qabachuu, to'achuu, achi keessatti dhaabbata instituushinii garaagaraa qabaachuun kan akka miidiyaa waan garaagaraa jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. ብሔርተኞች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ ለመከላከል አዲስ አበባ እንደምሽግ መያዝ አስፈላጊ ነው ጀዴ ዱበተ ሳኒፍ ጋር አከሆል ቃጥ ጋር ፈቀመጠን ስሪዳ ኦሮሞንም ቢዩ መሳቄ ሳከነ ከሰቲ አከኒ ኢምባየኔ መጋላ ከነ ከሰ አከንን ሴኔሞ ካዩ ሳኒ በረዴራ አከነተ እንዩ ይሮን ዱበቱ አርግና ይችላል ሜ ያዶተ ባላን ካሴ ገሩ ተሪቲ ቢፈ ገረገራትን አከሲን ወበተን በርባዴኒ ሰነ ያኒ ኮ ሲኒ ገሌረተ ሰከነረት ሁንዶፍተኒ ዋይ ወለቡማ ኦሮሚያ ኩኒ ዱጉመ ጀረከነ ወጂን ዲሞክራሲ ስርን ዲሞክራሲ ጃራኒ ጅራቹ እንደንዳማ ሰይዱ ከና አከሲና ካስተኒ በርባደ ሰነ ድረገሩ ሜ ቪዲዮ ገባብ ተኮ ከልደቱና ሰው ጋር ያላልቱ ረትሙ ያደናላቱ አፋና ማሪፈዳ አይላሉ ኮሎኔል ገመቹ በግልጽ ነግሮናል ማንንም ወደ ኋላ ሊያስቀርና አይችልም እንደውም በጉልበት ነው የምናስፈጽመው ነው ያለው እንደውም ይሄ የመገንጠልም ጥያቄ አይደለም የነጻነት ጥያቄ ነው እኛ ኢትዮጵያዊ ሆነንም ኖረን አናውቅም በቂ ግዛት ነው የነበርነው ያለነው ነው ያለው እንገነጠላለን ይሄን ማናችሁም ልታስቀሩ አትችሉ ነው ያለው እንደውም ደግሞ ከዛ በኋላ የኦሮሚያ ነጻ ፈንታ ብቻ አይደለም የኛን ሁሉ ወስነዋል የወሰኑት ምንድነው ለምሳሌ አማራ የሚባለው ደብረ ብርሃን አካባቢ ነው ትንሽ ክልል የሚኖረው ሌላው ሁሉ ባለቤት አለው የኦሮሚያ አዋሳኝ ሆኑ እንደ ሐረር ያሉ ክልሎች እርግጠኛ ነኝ አብዛኛዎቹን የደቡብ ክልሎችም በዚህ ባይምሯቸው ያሰቡ ነው ይሄን የሚናገሩት የኦሮሚያ አካል ይሆናል ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖረው በሚሊዮን የሚቆጠረው ህዝብ ጠቅሰውታል አማራ ትግሬ ጉራጌ ብለው ጠቅሰውታል ሁሉም ህዝብ ነው የሚኖረው ያ ህዝብ ኦሮሚያ ውስጥ ሊኖር የሚችለው የኦሮሚያን ዜግነት ከተቀበለ የገዳ ስርዓትን ከተቀበለ ብቻ ነው ብሎ ነው ይሄን አንድም የኦሮሞ ኤሊት መንግስት ለጌሰኒቱ ደኔ አፋና ማሪፈ ነጊስ ደመያዳ አማጋ ካይንቻ ጅሩ ኮይን ገመቹ ያናት ነው ደርቤ ሚዲያ ተቆፋዳ መሪ ታይሴ አችረቲ ዋይ እግሬ ኦሮሚያ ጋፈካሱ ወለበታውን ምርጋ ሄሩማ ዱኛ ከተ ዱበቴቱ ገሩ ጋፈ ኦሮሚያን ቢየመታሺ ቀባቱ ኪን ሙሰቦተ ብራውጅን ቢየ ይጃሩ
saboonni garaagaraa Oromiyaa keessa jiran kuni egereen isaanii lammiilee Oromiyaa ta'anii jiraachuudha. Waan mirga Oromoon tokko qabu qabaatu. Sirna gadaa Oromoon ittiin buluun sanaan hin buluu waan jedhu kaase. Amma jarri kuni galadatulle dhiyoodha gara Ameerikaa dhaqee mucaan gaazexeessaan Biruuk jedhamu kun biyya Ameerikaa jiraataa lammummaa Ameerikaa qaba. Sirna fi heera Ameerikaan baafattiin bulaa jira. Amma waan Koonel Gammachuu ayyaanaa dubbate tokko Oromiyaan biyya gaafa taatu sirna mataa ishee qabaatti. Aadaa duudhaa mataa ishee qabaatti. Sana fudhatanii buluuni maaliif akka maayinni akka wanni akka summiitti hadhaa'uu barbaade maaliif ololli kun barbaachise. Yaada kana gaafa Koonel Gammachuu haasa'u immoo warri aangoorra jiranis jedha. Eliitiin Oromoo garagaraas kun yaada keenya miti yaada isaatii hin jenne gadi ba'anii hin ibsineedha. Maaliif kana gadi ba'anii immoo ibsu Oromoon baay'een isaa kanuma yaada biyya mataasaa kaleessas biyya mataasaa qabaachaa ture waan ta'eef jechuudha. Isa kana mormini waan inni haasa'e waan jedhu kaasa akka sadaffaatti maalidha kan inni jedhu Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeessu yoo biyya taattee saboota garagaraa fudhattee fottoqti waan ta'eef isa kana hambisuun waa'ee hilluunnaadha. Jiraachuu dhabuu saboota biraadha keenyadha. Kanaaf uummata biraa irratti kakaasna waan jedhu tokko olola akkasiidha kan inni ofaa jiru. Mee kanarraa maal hubattanii san sila kaase waan lama garuu dagatiinaa sirna dimookiraasii ijaaranii jara kana wajjin jiraachuun dhuguma hin danda'ama. Maaliif ollaa isaaniifillee warra hin taane warra seemeetikiif warra ollaa isaanii ta'aniifillee warra hin taanedha. Isaaniinuu hanga barbadeessinutti duubatti deebi'uu hin qabnu jedhanii warra yaadaa turan. Abiyyitu waan sana didee malee isaan TPLF'n qabatanii uummata Tigree balleessuudhaan duubatti warra jedhan miti. Har'a garuu Lidatuun barreeffama isaa keessatti illee kan inni ibsu barbaade Oromoon sabboontoon Oromoodha irra deebi'ee sabboontoota Oromoo abaaraa. Sabboontoon Oromoo kun waan sadiidhaa fi Oromiyaa walaba baasan jedhanii kan isaan deemaa jiran. Tokko waraana ijaarrannee qabna jedhanii yaadu jedhe. Lammata sirna aangoorra jiru kana yookiin immoo mootummaa giddu galeessaa to'anneerra jedhanii yaadu. Sadaffaa immoo warra Abisiiniyaa kana wal lolchiisneerra jedhanii yaadu jedhe. Sabboontoonni Oromoo waggoota lamaan kan darbeen kana keessa uummata Tigree warra diroonii fi meeshaa gurguddaa dhahamaa jiru cinaa dhaabateetu waan sana sagalee ta'aa ture moo dhuguma akka inni jedhu kana sabboontoonni Oromoo seemeetikiin wal lolchiisanii ofii isaanii immoo haala anjeeffachaa turan jedhus gaaffiidha jechuudha. Maaliif hedduun keenya waan mootummaan sirni sun gaggeessaa ture Oromoo irrattis gaggeessaa waan tureef balaaleffachaa ture waan Tigraay irrattis deemaa ture waan Wallagga Gujii Booranattis ta'aa ture Shawaattis waan ta'aa ture mormaa ture jechuudha. Sirna kana keessumaa sabboontoonni Oromoo yookiin immoo hayyoonni Oromoo hedduun isaanii sirna kana kan Oromoo miti jedhaniitu balfaa turan jechuudha. Inni garuu akka waan shira sabboontota Oromoo ta'etti sana keessa waan ergaanii dabarfachuu barbaade egaa nuti warri kaabaa kuni tokko haa taanu amantii keenyatu nu jalaa diigamaa jira sanadha kan isaan seenaa keessatti amantiin kun waggaa 3,000 qabdi seeru sana ergaa sana dabarsuu barbaadedha. Lammata immoo nuti sanyii tokkodha dantaa irratti wal loluu hin qabnu dantaan keenya Oromiyaadha waan ta'eef waltaanee Oromoo kana lolluu mootummaan amma aangorra jiru kan Oromoo seeru sana dabarfachuu waan barbaade fakkaatame kanarraa maal hubattanii nan dheeresse obbo Ibsaatti. Fayyaa ta'e ulfaadhu waan dheeraadha waan baay'eedha wanti isaa dhugaa dubbachuu fi jaroota kana duukaa bu'anii gadi bu'anii haasa'uunis baay'ee namatti ulfaataa garuu immoo cal jennee yoo dhiifnes akka nama fudhateetti ilaalamna. Kanaaf gadi buunee dhuma akka isaanii gadi buunee nus deebii sana deebisuu dirqama nuti taate jechuudha. Tokkoffaa koloneelii keenya wanni inni haasa'e wanti tokko dabaan iyyuu hin jiru tokko kana. Seera addunyaa irratti dhaabbateeti haasa'e isa boodan dhufee deebisa. Gaaffii kee ati jara kanaa wajjin sirna kanaa suphanii wajjin jiraachuun walii galanii jiraachuun hin danda'ama seetette keessattuu finxaalii Amaaraa wajjin jiraachuun hin danda'amu. Dhuma isaa. Sababiin isaa ofii kootii fi muuxannaan waggaa almost gara waggaa 50 qabudha. Kanarraan haasa'a. Siyaasaa biyya sana keessas galee nama hojjete.
biyya sana keessa miillaan deemee nama ilaaleedha jechuukooti. Warra Amaaraa kanas afaan isaanii summan dhaga'anis barattoota isaanii wajjinis beektoowwan isaanii wajjinis haasa'ee abbootii amantii wajjinis haasa'ee hunduma isaanii wajjin haasa'ee muuxannaan qaburraan haasa'a. Jaraajjiin biyya tokko jaalatanii wajjin jiraachuun hin danda'amu. Sababiin isaa isaan walqixxummaa uummataa hin barbaadan. Uummata wajjin walqixxee jiraachuu hin fedhan. Isaan kan isaan jedhanii nuyi sanyii Solomoonii bulchuu qabna, biyyi kun kan keenya, waaqarraan nu kenname jedhanii taabota sana immoo akka waan meeshaa guddaatti qawwee biratti taabota sana qabatanii sanaan duulas gaggeessaa turanii sanaan biyyicha amma tokko waggaa 150 kana sirni kan isaaniiti ammayyuu kan deemaa jiru. Sirna Amaaraati kan deemaa jiru. Sirni kan deemaa jiru sirni biyya Itoophiyaa sana gaggeessaa jiru sirna Amaaraati. Sababiin akkas jedhuu fi tokkoffaa state and government waan jedhamutu jira. Governmentitu jijjiiramaa ture malee bulchiinsa jijjiiramaa ture malee sirnichi kan isaanii. Sirnichi sirna Minilik dhaabee takka achi hin deemu. Ortodoksiin dugda duuba jira. Warri biiroo keessa hojjetan afaan Amaaraa isaan hunduu bakka jiranitti dugda duuba jiranii isaan kuni sirnicha jechuudha. Biyya akka jechuuti. Biyyi kun kan keenya kan isaan jedhaniif iyyuu kanaaf afaan isaanii waan haasa'uuf birookiraasii isaanii waan ta'eef. Kanaaf sirnichi diigamuun hilluunnaa keenyatti dhufeenyi isaan jedhan kanaaf. Gaavarmentiitu wal gaddaraa ture malee Minilik irraa Iyyaasuu irraatii Haayile Sillaasee irraatii Dargii irraatii Wayyaanee irraatii amma immoo PP isa kanatti wal gaddare malee biiroo keessa godhatte afaanuma Amaaraa haasofta. Firdi beetii godhatte afaan Amaaraa haasofta. Wanti hundumtuu official languagein seeraan constitution sana kan kaa'amee jiru afaan Amaaraati. Aadaan Amaaraa ol keessa jira jechuudha. Amantiin Amaaraa achuma keessa jira jechuudha. Amaaraa jechuudha. Sirna Amaaraati jechuudha. Kanaafiti jarri wal qixxaatanii afaanni kan biraanis afaan sanaan akka inni qixxaatu fedhan. Kanaaf hin danda'amu. Asumarratti hin gabaabsa isa. Inni kan biraanii waa'ee hiree ofii mataa ofiitiin murteeffachuu kana mee itti deebinee ilaalla. Isa kana International Covenant on Civil and Political Rights kan jedhu 66 keessa addunyaan kan labsee keeyyatti tokkoffaan qabxii tokkoffaan maal jedhaa biyyi tokko afaan tokko dubbatee timjii tokko qabaatee surriyaad tokko qabaatee jennaan hiree mataa isaatii ofii isaatiin murteeffatee barbaadees mootummaa mataa isaatii ijaarrachuu danda'a. Kun seera addunyaati. Tokko kana. Lammaffata seera biyya Itoophiyaa sanatti har'a bahee hojiirra jiru 1995 ba'e sanayyuu kan tolchee egaa Wayyaaneedha jennuyyuu malee amma olola warri Amaaraa yookaas beektoowwan yookaas finxaaleeyyiin Amaaraa kun oofu ololli isaanii somni tokko kan bu'u qabu waa'ee seera sanaati. Waa'ee konstituushinii sanaati. Maal jedhuu finxaaleeyyiin Amaaraa kuni konstituushinii sana keessa tolchuu keessaa nuti keessan jirru keessan turree Wayyaaneetu tolchee jedhu. Kun dubbii sobaati. Komishinii sana kan walitti qabaa ture Kifilee Wadaajoo kan jedhamu Amaara. Kifilee Wadaajoo komishinii sabsaabii yookaas walitti qabaa komishinii sana gara nama 30 kan geggeessu Amaara. Seera sana kan tolche irra guddaan Amaara. Amma har'a lubbuun kan jiru Taayyee Asqasillaasee kan jedhamu har'a United Nations Itoophiyaa bakka bu'ee kan taa'u achi keessa miseensa ture. Abaalii ture. Warra seera sana tolche keessaa tokko ture. Inni Amaara. Oromoo keessaa OPDO bakka bu'ee kan achi ture Dr. Nagaasoo Gidaadaa jedhama. Innuu walgahii irra guddaa isaa dhaqaan turre. Maaliif yaadisaa waan fudhatamaan turree fi irraa hafaa ture. Kanarraa kan hafe seera kana kan tolche harka 100 keessaa 50 Amaaratu tolche. Seera amma ittiin deemaa jirru kana. Kanaaf iyyuu
Finfinneen Oromiyaa irraa cabee kan inni kililii mataa isaatii akka danda'u kan godhameef kanaaf. Amaarota achi kee turan dura ta'aa sanarraa jalqabee Kifilee Wadaajoo, Taayyaa Asqasillaasee fi isa kan fakkaatan kan miseensa abaaloti jiru arrabar kana anatu uume haasaatuun taane yaa'ii qaboon guyyaa walgahii isaan godhaa turan sana yaa'ii qabootu jira bar nama argamee fi nama argamnee fi eenyutu maal murteesse kan jedhu hin jira wanti isaa jira bar. Obbo Ibsaa gidduutti wanni hin godhaa gaaffii tokko isin gaafadha. Kan isaan dubbatan baay'ee kan isaan kaasanii sirna kana kan tolche wayyaanee fi ABO jedhanii dubbatu yeroo baay'ee. Lammata immoo akka jarmiyaa siyaasaatti keessatti nuti qoodan fudhanneedha jedhu akka nama dhuunfaatu hin ta'in akka jarmiyaa siyaasaatti jarmiyaan siyaasaa Amaara bakka bu'ee sanarratti qooda fudhate hin jiru waan jedhu kaasu. Lammata immoo kan isaan jedhan ABO fi wayyaaneetu sirna kana wanni kana sirna federaalizimii kana barreesse waan jedhanillee qabu meeshaa kanarratti. Uummati kan filatee achi kaate yeroo sanatti hin turre. Oromoonis filatee kan kaate hin qabu. OPDO kan ijaaree warra wayyaaneeti. Jaarmaa warra Amaaraas kan ijaaree warra wayyaaneeti. Jarri lachochi keessa jiru. Kanaaf hundumtu Sidaamaan nama qabaataan turre. Walaayitaan nama qabaataan turre. Warri kaan hundumtu Affaar, Sumaaleen hundumtu nama qabaataan turre. Nama ofii filatan achi kaatanii kan isaan godhan hin turre. TPLF iyyuu uummata Tigraayitu filatee achi kaate jechuun hin dandeenyu. Isaaniyyuu bilisa baaftuu ufumaanii ka'ee uummata keenya bilisa baafnedhee lolataa ture. Malee uummati kan filate miti. Kanaaf hundumtuu giraawundii tokkorra jira jechuu kooti bakka sanatti. Kam eenyuun hin caalu jechuu kooti. Wayyaaneenis achirratti ofiisheetii kophaa ishee kan isheen hojjettan jiru. Nama 30 hojjetee bara seera kana. Nama 30 hojjete. Nama 30 kana tokko isaanii har'ayyuu maqaa dhooftee eenyu akka isaan ta'an adda baafachuu dandeessa bara. Olola isaaniitii sobaan hin jedhu kanaaf bara dubbii sobaatiin deemu yeroo hundaa'u sobaan deemu hin beeku kan. Hundi isaanii beeku kan. Wallaalanii miti. Taayyaa Asqasillaasee har'a bare Yuunaayitid Neeshinii Itoophiyaa bakka bu'ee nama taa'aa jiru bara. Nama lubbuun jiru bara. Himuu danda'a isaanitti bara. Kifilee Wadaajoo hin beeku bara. Durii jalqabee yeroo Sillaasee jalqabee beekamaa namni kun bara. An beekan yeroo mana barumsaa ture Kifilee Wadaajoo. Maqaan dhagaa jechuukooti. Maaliif warra duriiti inni warra irraa miti. Kanaaf seera kana kan tolchee seera irra jiru kana kan tolchee walakkaan isaa Amaara. Isaanuma tolche. Bakka bu'aa isaanii tolche. Yeroo sana immoo namni bakka bu'aa akka mar'aa kanatti bakka bu'aa maqaadhumaaf haa ta'u malee bakka bu'aa kaa'atee ergataan turre. Yeroon suni mootummaa ce'umsaayyuu ture. Yeroon sun mootummaa Shiggigir Mangistii jedhama ture. Kanaaf Oromoonis kan inni ergatee dhaqiinuu tolchee Nagaasoo Gidaadhaan erganne nuti. Yookaas immoo nama tokko achi ture kan barsiisota bakka bu'ee achi ture tokkotu ture isas nama ergate hin jiru. Barsiisota ergatee akka ixaa nama Oromoo ta'ee afaan Oromoo dubbata. Kanarraa kan hafe nama lama hin caalleedha Oromoon kan achi keessatti kan ture jechuu kooti. Kanaaf seera kana kan tolchee isaanuma tokko. Seerri kun kanaafiyyuu Finfinneen akka Oromiyaa irraa adda baatee akka biyya tokkootti akka dhaabbattu kan godhameef kanaaf tokko kana. Lammaffata afaan Amaaraa afaan biyyoolessaa yookaas afaan mootummaa sana akka ta'u kan godhe jara kanatti akka godhe. Utuu namni Oromoo keessa jiraate silaa hin falma ture amma tokko falmuu danda'a ture afaan Amaaraa qofaan akka afaan biyyoolessaa akka hin taane yoo xinnaate afaan 2-3 ta'uun akka sirra jiraatu silaa hin dhiibatu. Garuu warri TPLF iyyuu fudhatanii kana akkuma godhanii tole jedhanii fudhatanii seerri kun tolfame. Afaan Amaaraa afaan mootummaa sanaati jechuu kooti fudhatameera jechuu kooti. Garuu biyyatti immoo yeroo galtu Oromiyaan afaan Oromootiin geggeeffata Tigraay afaan Tigraayitiin geggeeffata jechuudha akkuma seericharra jirutti. Maaliif kan hunda jedhe sobaa fi dhugaatu wal makee akkitti kamiin adda baafannu nu rakkisee joonjii akkasii keessa nama naqaniitu iyyuu soba kana namas deebisanii mootummaa kan biraa Minilik kan biraa fiduu barbaadu. Kanaaf seerrichi har'ayyuu jira jechuukooti. 1995 isaan haasofna yoo ta'e seericha keessaa keeyyatii 39 maal jedha?
hiree mataa isaatii murteeffachuu danda'a amma mootummaa mataa isaatii dhaabbachuu danda'u akkas jedha. Achi keessaa qabxiin arfaffaanii aatii amma iitti hojii qaba. Akkasumatti waan solola'ee deemuu miti hojii qaba. Maaliif warri seera murteessanii Oromiyaa keessa jiranii harka 3 keessaa harki 2 deeggaruu qaba wanta kana. Yoo hiree mataa keenya murteeffannaa jedhame deeggaruu qaba. Amma haala amma jiru kanatti Oromoo miti kan filatee achi kaa'ee jiru. Warra achi jiran kan warra seera tolchanii Oromiyaadhaaf seera tolchanii kan filatee jiru kan filatee achi kaa'ee PP kan filatee achi kaa'e. Uummatatu filate miti. Kanaaf isaan amma kana hin murteessuu hin danda'an. Kanaaf hojii qaba kan hin jedhuuf kanaaf. Akka amma jiru kanatti haala amma jiru kanaani bakka bu'aa uummataa miti kana jiru. Abiyyiin dabalatee jechuukooti. Bakka bu'aa uummataa miti. PPtu wal filee achi wal kaa'e. Paartii tokkotu filee nama eenyu Oromiyaa bulchuu, eenyu Finfinnee bulchuu, eenyu maala godhu kan kaa'ee PPdha. Duraan immoo TPLF ture jechuudha. Erga TPLF deemte PP kan jedhamu kanatu iddoo bu'e isaantu kaa'ee jechuudha. Kanaaf har'ayyuu warri seera tolchanii harka 3 keessaa harki 2 yoo rifereendamiin godhamu jedhamee rifereendamii Oromiyaanii hiree mataa isheetiin murteeffattu kan jedhu kana murteessuu hin danda'an. Kanaaf hojii qaba. Inni kan biraani federaalittis geessanii amma waggaa 3tti dubbiin murtaa'u achi keessattis immoo irra guddaan murteessuu ammas immoo aangoo federaalarraati jeequmsa malee yookaas immoo lola malee gara Oromiyaatti dabarsuun yoo jiraate. Kun hundumtuu hojii qaba jechuukooti. Kanaaf hojii kanaaf qopheessuu qabna nuti. Kana qofas miti. Referendamiin yeroo waamamu akkasumatti deemee dhufee waamamee ta'a miti. Qabsoo baay'eetu ta'a. Warra amma fiigan kuni dura dhaabbachuudhaaf deeman. Diina baay'een dura kakkaa'uudhaaf deeman. Eenyutu filaa eenyutu filuun iyyuu hojii qaba jechuukooti. Kanaaf taask foorsii ijaaruun, koomishinii guddaa tokko ijaaruun, seera tolchuun, seera sana hojiirra oolchuun hojii guddaa qaba. Hojii guddaa qaba. Isa kana immoo nagummaa sana eeguunis immoo akkasuma baay'ee barbaachisaadha. Nagummaa yoo jiraate malee yoo lola keessatti kana gochuu hin dandeessu jechuudha. Nagummaan jiraachuu qabu. Isa kanaaf egaa waan kanaan nu ga'u hojjechuu danda'u qabna. Hojii manaati kun. Hojii manaa Oromoon hojjechuu qabu. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti xumurree jirra. Qophiilee keenya hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha sagantaa roobii dhufuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.